Harka fuunee akkam jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaa Wiirtuurraa oduu guyyaa kanaa qabadde isiniif dhiyaadheen jira. Oduu isinitti immoo namoo kan isin faana turu ani Lubee Girmaati. Manni maree naannoo giddu galeessa Itoophiyaa walgahii ariifachiisaa lammaffaa bara hojii sadaffaa waggaa ja'affaa gaggeessuu eegale. Walgahichaan ajandaalee garaagaraa irratti mari'achuudhaan murtoo ni dabarsaadhaan eegama. Mirga himatamuu dhabuu miseensa mana marichaa tokko wixinee labsii muddamoota garaagaraa fi baajata bara hojii bara 2016 irratti mari'achuun ni raggaasisaadhaan eegama. Manni maree bakka bu'oota uummataa yaa'ii idilee sagalaffaa har'a gaggeessanii aadde Meelaatawwarq Haayiluu walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa taasisuudhaan muudee jira. Muudamni dhiyaate sagalee kan hin laanne tokkoo fi sagalee caalmaadhaan lakkoofsa 2016 ta'uudhaan ragga'ee jira. Dabalataanis aadde Meelaatawwarq sirna waadaa galuu raawwatanii jiru. Walitti qabduu boordii filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa kan turanii Burtukaan Miidhagsanii Agayya 1 bara 2015 fedhii isaaniitiin aangoo gadi dhiisuun gabaafamee jira. Godina Booranaatti haati tokko yeroo tokkotti daa'imman 4 da'uutu dhaga'ame. Godina Booranaa magaalaa Yaaballoo hospitaala waliigalaa Yaaballootti haati tokko yeroo tokkotti daa'ima 4 deessee jirti. Haatii fi daa'imman dhalatan kunneen haala gaarii irra jiraachuu hospitaala waliigalaa Yaaballootti ogeessi yaala fayyaa haadholii fi daa'immanii Dr. Waariyoo Duulaan ibsanii jiru. Itoophiyaan godaansa seeraan alaa ittisuu fi lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuudhaaf sochii taasiftu kan deeggartu ta'uu dhaabbanni godaantota idil addunyaa beeksiseera. Dhaabbanni godaantota idil addunyaa godaansa seeraan alaa ittisuu fi lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuuf sochii Itoophiyaan taasiftu kan deeggaru ta'uu isaa beeksise. Ministeerri Deetaan Ministeera Dubartootaa fi Hawaasummaa Huriyaa Alii dhaabbata godaantota idil addunyaatti ergamaa addaa Itoophiyaa abitoowwan waliin akkaataa waliin hojjechuu danda'an irratti mari'atanii jiru. Marii isaaniitiinis godaansa seeraan alaa ittisuu lammiilee godaansarraa deebi'an dandamachiisuu fi kutaalee hawaasaa rakkoof saaxilamuu danda'an deeggaruu akkaataa danda'amu irratti kan xiyyeeffatedha jechuudhaan tajaajila oduu Itoophiyaatu gabaase. Biiroon qonna Oromiyaa konkolaattota 50 fi dogdoqqeewwan 97 biiroolee waajjira godinaalee aanaa fi yuuneenota Oromiyaatiif kenneera. Sagantaa kana irratti hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu fi sadarkaa pirezidaantiitti itti aanaa qindeessaan kilaastara misooma baadiyyaa obbo Abdurrahmaan Abdallaa argamanii jiru. Hoogganaan biiroo qonnaa Oromiyaa obbo Geetuu Gammachuu saganticha irratti argamuudhaan misooma qonnaa milkeessuudhaaf hojjetamaa jira jedhanii jiru. Ogeeyyii ga'umsa meeshaalee hojiitiif barbaachisoo ta'an guutuu irrattis xiyyeeffannoon hojjetamaa akka jirus obbo Geetuun dabaluudhaan ibsanii jiru. Obbo Abdurrahmaan Abdallaa gama isaaniitiin oomishaa fi oomishtummaa dabaluudhaaf hojjechaa jirra jedhanii jiru. Dargaggoonni Finfinnee 1,500 olii dhiiga arjoomanii jiru. Mata duree dhiiga bakka bu'uudhaan lubbuu bakka bu'iinsa hin qabne haa baraaru jedhuun dargaggoonni magaalaa Finfinnee 1,500 olii Dololoo Biddeenaatti yookaan Addabaabayii Masqalaatti arjooma dhiigaa taasisanii jiru. Qopheessummaa liigii dargaggoota paartii badhaadhinaatiin kan qophaa'e sagantaan arjooma dhiigaa kun lammiilee hanqina dhiigaatiif saaxilaman baraaruu kan kaayyeeffatedha jedhu dargaggoonni. Sirna kanarraa dhiigni yuunitii 1,500 ol kan sassaabamu ta'uu hoogganaan liigii dargaggoota paartii badhaadhinaa magaalaa Finfinnee obbo Mallisaa Abdataan ibsaniiru. Oduu biyya alaatiin ammoo Poop Firaansis luboonni Kaatoolikii Roomaa jaallattoota saala wal fakkaatoo eebbisuu danda'u jedhan. Hoogganaan waldaa Kaatoolikii Roomaa Poop Firaansis luboonni jaalalleewwan saala wal fakkaatan akka eebbisanii eeyyamaniiru. Jijjiiramni kun jaallattoota saala wal fakkaatoo waldaa Kaatoolikii Roomaatiif hiika guddaa qabas jechuudhaan dubbatanii Vaatikaan garuu eebbisuun qaama sirna amantaa idilee waldaa kiristaanaa Kaatoolikii yookaan gaa'ilaa ta'uu hin qabu jettee jirti. Itti dabaluunis Vaatikaan gaa'illi tokko akka dhiiraa fi dubartii gidduutti raawwatutti ilaaluu itti fufna kan jettee fi Poop Firaansis sanada Vaatikaan baase kana raggaasisuudhaan wixata darbee beeksisaniiru. Vaatikaan kun mallattoo waaqayyo simata jedhu ta'uu qaba kan jette yoo ta'u garuu sanadichi akka jedhutti luboonni dhimmicha tokko tokko isaan irratti murteessuu qabu jedhanii jiru. Barreeffamicha kan beeksisan koordinaalli Kaatoolikii Viktor Maanu'eel Fernaandiz labsiin haaraan kun barsiisa duudhaa mana amantii kiristaanaa gaa'ela irratti hordoftuu cimee itti fufuudha jechuudhaan dubbatee jira.
Filisxeemiin deeggaruudhaan hiriirri magaalaa Niw Yoorkitti ba'ame. Waamicha mormii gaggeessitoonni addunyaa taasisan hordofee sa'aatii muraasa dura Ameerikaa magaalaa Niw Yoorkitti Filisxeemiin deeggaruun namootni hedduun hiriira ba'aniiru. Poolisiin keellaa adda addaa kaa'uuf yaalanis mormitoonni bakka magaalicha beekama Grand Central Terminal fi Penn Station jedhamu bira ga'uu danda'aniiru. Suuraaleen mormicha irrattis kaafamanii jiru. Haleellaa wixataa mormuudhaan mormii addunyaa irratti taasifamuun jiraattonni Niw Yoork hiriira mormiidhaaf ba'anii jiru. Kan daawwachaa turtan miidiyaa wiirtuurraa oduun guyyaa kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Nu daawwachaa nu waliin turuu keessaniif hedduu isin galateeffannee miidiyaa wiirtuurraa qophiilee hafan waliin turtii gaarii qabaadhaa.